Siin umurii kanatti maaltu gara kanaatti? Yaa dubbachuufan nama wangeeluma lallabuuf uumameedhee yaadudha gaafan taa'ee ofii koo yaadu. Yookiin haadha mucaa kanaa filadhu yookiin immoo mucaa kana filadhu jedhameen. Guyyaatti boqottu yoom dhufa naan jette. Sana booda Waaqayyoon nan kadhadhee mul'ata naa kennee yeroo itti bashannantu qabda. waan na darbaa jirurrayyuu waan na dhukkubutu jira. Egereen Yoseef Marabbaa maal ta'a? Bara jireenya koo waan dinqifachaafu hariiroon Waaqayyoo wajjin qabudha. Qorumsaawwan qorame baay'insa pilaatfoormiitti Waaqayyo na barsiise. Goota siyaasaa caalaa goota wangeelaa yeroo itti nu barbaachisu yeroo. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya jennee jalqabna egaa akkuma yeroo kaanii har'asii kanneen daawwatan hundumaaf kabaja guddaa jaalala guddaa isiniif qabna. Aan gammachuu summataa Booranaati. Akkuma yeroo kaanii har'as Waaqayyo na gargaaree jira dhunaan jedhee carraa kan biraa naaf kenne keessummaa kan biraa wajjin deebi'ee dhufeera. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaa qabdu mee warri nagaa qabdan nagaa keenya jedhaatiin nu barreessa. Nuti tola gaafa isin nu barreessitan nu bilbiltan yaada nu laattan maaliif jajjabinni keenya humni keenya jabinni keenya inni guddaan isa. Baay'een keessan immoo YouTube kanatu subscribe godhin akkasiin daawwachaa ilaalaa jirtanii ilaalaa irra nutti maayira dubbiin kuni akka kanatti hin ta'u. Yoo waan kan biraa dhistan kallattii makanaan akkasiin nutumsitan adaraa isiniin jenna. Kanneen dhaabbata qabdan hojii garaagaraa qabdan wajjin hojjechuu barbaadan immoo nu qunnama marras yaadi keenya gaaffiin keenya isa kana tariitii hin beeknu maaliin akkasiin fayyadnu hawaasni kiristiyaanaa kun baay'ee bal'aadha guddaadha afaan kanaanis immoo waan tokko isin biraan keenya jennee abdii guddaa qabna. Har'as egaa akkuma yeroo kaanii keessummaa tokko itti amanee bareechee jaalladhee fileetan isinii fidee dhufe keessummootan isinii fidummoo akka jaallachaa jirtan natti maa jirtu. Har'a garuu dargaggeessa tokko wajjinan jira. Ola deema abdii qabu tokko wajjin. Tarii baay'een keessan karaa fuula TikTokii teknooloojii amma jiruutiin sagalee isaa dhageessanii fuula isaa agartanii ta'uu danda'a. Tarii baay'een keessan immoo karaa YouTube isaa agartanii ta'uu danda'a. Garuu yeroo hundumaa yeroo isaa agartan immoo dargaggeessi kuni dubbii sagalee Waaqayyoo barsiisa. Dubbii sagalee Waaqayyoo inni barsiisu immoo onnee guddaadhaan iyyee titolee barsiisa kanarraa kanaaf immoo kadhannaa gabaabduu inni kadhatee addaan isinirraa ba'uunis fayyadamtanii ta'uu danda'a. Garuu dargaggoota jajjabeeffamuu tumsamuu qaban keessaa tokko sababa ta'eefanii gara miidiyaa hawaasaatti isa fide har'a dargaggeessa hojjetaa wangeelaa ta'e barataa ta'e immoo Yoseef Marabbaa wajjinan jira. Baga nagaan dhuftee jirti. Baga nagaan na eeddigan. Nagaa keetii akkam? Nagaa koota akkam? Jirta? Galata Waaqayyoo. Egaa karaa dheeraa qaxxaamurtee dhufte Finfinnee baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eeddan. Akkama dara. Baay'ee natti tolaa qoodha. Dhugaa. Dhugaa. Har'a yeroon si affeeru dhugaa gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Egaa akka carraa ta'ee mucaa kana utuman taa'ee sooshaal miidiyaa akkuma nama kaanii cheekii godhu waan lama sadiif ilaallanuuni tokko akka nama kaanii bashannanuuf irraa barachuu fi lammaffaa immoo waan haaraa maaltu jira jechuufis hin gallaa ilaaleen dabarsuun jibbe. Piroofaayilii isaa keessa galee ilaallaan wangeela lallaba mucaan kuni guyyaa gara biraa ilaallaanis onneen keessanuma ammas ilaallaan sanuma achi booddee mucaa kanaaf bilbiluun irra jira dheetan nan barreessee fi bilbila isaanaa deebisee walii bilbiluutti kaanee amantanis amanuu baattanis yeroo jalqabaaf har'a ol agarra. Sitti toleeraa dhufu keetti? Baay'ee. Dhugaa? Natti toleera dhugaa. Egaa daawwattoota keenya baay'een keessan beektu noo ta'e beeknaanii itti fayyadamneera jedhaatii nu barreessa. Baay'ee natti toleera. Mee amma egaa kanadhaa sanadhaa jedhee waa'ee kee haasa'uurra namoonni si haa baranii mee waan yaraa waa'ee kee nutti hime eessaa barattaa mucaa naannoo kamiiti ati waa'ee kee nutti hime wanti nu. Gammee Waaqayyo si haa eebbisu. Jalqaba ani waltajjii kanaaf namoota umurii kanarra waltajjii kanarra ta'an keessaa isa jalqabaati jedheen yaada. Baay'ee namoota bilchaatoo namoota gurguddoo akaadaamikaaliyaa ta'uu umuriidhaan haa ta'uu namoota jajjaboodhaan waltajjii kee kanarratti kana taffeertu umuriidhaan mucaa ijoollee yoon ta'eyyuu ayyaana sanarra jiru kabajjee akka kanatti waltajjii kanarratti na affeeruu keetiif Waaqayyoo si haa eebbisu guddaan si kabajaa. Joosiin mucaa Wallaggabaa magaalaa Naqamtee aanaa Diggaa jalatti kan argamtu ganda guddattuu Arjoo bakka naannoo Furdisaa jedhamtu jira. Bakka sanatti dhalateedha. Dhaladhe garuu
achitti yoon garuu yeroo maatiin koo magaalaatti galanii ani waggaan koo 6 ture bakka amma jirru jechuudha Diggaa bakka jedhamu. Kanaaf kutaa tokko kaasee amma 8tti bakka mana barumsaa Gammachiis jedhamutti baradhee 9 amma 12tti immoo Ifaa Secondary School'tti baradhee amma immoo barataa riimiidiyaaliiti hojii waaqayyoon akkuma amma itti TikTok irraan waan waaqayyoon keessa kaa'e hojjetaan jira. Kanarran jira. Baay'ee gaariidha. Carraatti gara TikTok dhuftee yaadatta? Yaa na yaadadha. Utuun isan kaasin garuu waan ani dursee sii kaasutu jira. Baay'ee atullee amma dubbatte profaayilii isaa jala wanta jiru hundumtu wangeelatte dhugaa dubbachuuf nama wangeeluma lallabuuf uumameedhee yaadudha gaafan taa'ee ofii koo yaadu. Waa'ee ijoollummaa koottan xiqqoo ishee dursa si deebisa. Akkamitti garan TikTokitti dhufee tajaajila TikTok eegaleessa jedhu kaasuu dura. Jalqabaa baay'ee ijoollummaa kunan waan sadiin si ibsa. Isa jalqabaa gochaa waaqayyo gochaa dinqisiisaa hojjete tokkoon sitti hima. Akkan gara miidiyaatti dhufuuf sababa kan ta'e wantoota baay'ee jira waan ta'eef. Yeroon dhaladhu haadhi koo baay'ee dhukkubdi turte. Mana kiimitti deddeebi'aa turte, yaalamaa turte, sadarkaa sadhumaarra geesse. Sana booddee anis maatiin koo akkanatti manitti baay'een dhukkubsachaa ture saayitii sanaa. Kanaaf gaafa mana kiimitti deddeebisanii dadhabanii yaalanii sadhumaa dadhabanii abbaa kootiin akka jedhameen jechaan hin daganne tokko hojii waaqayyoo keessatti akka nafu kan na taasise tokko. Yookiin haadha mucaa kanaa filadhu yookiin immoo mucaa kana filadhu jedhameen. Haadhi kun hoosisteennaan jiraachuu hin dandeessu ofii isheeyyuu. Mucaa kanaaf iyyuu harmi hin ba'u. Garuu immoo filannoonni sirrii ni jedhaniin. Haadhi kee ijoolleen warri kaan haadha malee guddachuurra mucaamti kunii ijoollee warri kaan haadha malee guddachuurra mucaa kana hoosisuu dhiistee mucaan kun yoo du'e filatamaadha jedhanii. So seenaa sana waan natti turanii fi jireenya koo guutummaan gaafumanii of arguu wangeela keessatti of arge. Gaafuman dhaladhee guddadhee umuriin koo waggaa 5 ga'uu kaasee amma caafuman of harkatti arge. Utuun kadhadhuun of arge. Daa'imman keessatti tajaajila jiru hundumaa keessatti utuman tajaajiluun of arge. Sana booda gara TikTokitti utuu hin dhufinii waggaa tokkoof YouTube irraa hin hojjedhu. Akkamitti gara TikTokitti dhufte seedhu dura akkamitti gara YouTube'itti san dhufeen tokkoon si ibsee. YouTube irra dura deemtee ati? Waggaa tokkoof jalqaba YouTube irraa hin hojjetaa ture. Namni hordofu baay'ee muraasa torbanitti faa nama 70 nama 60. Garuu waan na keessa jiru sana nan teessisu. Kanaafi saayitii akkaataan itti gara TikTokitti dhufe si ibsuudhaa fi yeroon jalqaba karaa YouTube'n jalqabe waan ta'eef yeroon gara YouTube'itti dhufu waan si dhibu sagantaa galateeffannaa tokkotu ollaa keenya jira ture. Baay'ee yaan immoo nama umurii makanattu amma danda'ametti hojiidhaaf waa tokko hojjechuudhaaf nama taa'u miti. So kanaafi naannoo keenya sana mana mukaa yookiin finishingiin hojjedhan ture. Warra sanatu immoo galateeffannaa qopheeffata warra achi hojjedhutu. Isa booda har'a nu bira turtaa naan jedhan. Galgala sana achiin ture galateeffannaa sana irratti nama tajaajilu nama sagantaa sana qabate jiru hundumaa na beeksisanii orderii sagantichaa mijeessaa irra ture. Isa booddee situ nuu kadhataa jedhan. Sagantaa situ dura nuu bu'anna. Nama biraatiif illaanne jennaan illaanne nuyi situ keessa keenya jira jedhan. Sana booda sagantaan suni boriidhaa sagantaa sana anatu bane. Waan si dhibu macaafa faarfannaa boqonnaa 20:7 irraan tajaajilee kaan konkolaataadhaan of jaju kaan fardeeniin of jaju nuyi garuu maqaa waaqayyoo gooftaatiin of jeenyaa'edha. Dubbii sana gaafan dubbadhu powerfulii ta'e bakka humni waaqayyoo mul'ate dhugaama sitti muudhaaf. Sana booda mucaanii barataa Jimma Yuunivarsiitii ture madisinii baratu tokko jira. Sagantaa sana keessa ture akkan itti gara miidiyaa kanaatti dhufe sitti muudhaaf. Mucaan suni sagantaa sana xumurree gaafa baanu na fudhatee ba'e. Wajjin baana naan jedhee natti siquu jalqabee hiriyaa naa ta'ee gaaf tokko maal naan jedhaa joosii naan jedhe.
waan si keessa jiru hubattee tanaan jedhe. Utuu isaa amma tajaajilaa jirtu kana gara miidiyaatti fiddee dhaloota baay'ee jijjiiraa humna baay'ee qabaan jedheen. Ani yeroo sana akkasitti hubanne waan ta'eedhaafi amma tumani gara miidiyaa nan dhufa jedheeyyuu yoo xinnaate waggaa tokko lamaa gadi nan fudhatu ganaa turuu na gaafata waan baay'eetu na afaan jedheen. Innumti ammas keessa jiru kun isa kaanitti guddachaa deemtaa naan jedhe. Sana booda maaltu ta'a? Ishii waaqayyoon baay'een immoo waaqayyoon kadhachuutti, waaqayyoon gaafachuutti, waaqayyoon dhaggeeffachuutti amana gana. Sana booda hin gallee takka turee sana booda sangalee baay'ee waaqayyoon kadhadha. Ajandaa godheen fuula waaqayyootti dhiyeessuutti ka'e. Dubbiin sun laphee koo irratti jabaataa deeme. Dubbii mucaan sun natti dubbate baay'ee nama namni tajaajilaadha karaa nama kana waaqayyo dubbatadhe yaadu miti. Barataa madisiniidha yuunivarsiitii Jimmaarraa barata. Hiilaa jedhama. Isa booda akka dubbiin sun akka dubbiin suni waaqayyo biraa ta'e hubadhe. Laphee koo irratti jabaate naa mirkanaa'uu jalqabe. Sana booddee akkas torbee 2-3 booddee utuma ta'e immoo akkam natti yaadde suni akkamitti danda'amaan waan tokko hin qabu waan ani ittiin gara miidiyaatti dhufuun qabu hin jedheen akka goonu naan jedhi yennaan bilbila ofii koon qabaa jedhe. Kaameraas immoo jira jedhe. Bilbila ofii koon qabaa naan jedhe. Kanumaanii kunumaan jedhu kana fayyadamnaa maayikii immoo of biraan qabaa jedhe. Isa booddee kanumaan hojii kana jalqabnaa hojiin si keessa jiru kun dhiibbaa uumaa naan jedhe. Sana booda tole jedheen gara yuutuubiitti dhufee waggaa tokko guutuu chaalenjiin argaa keessa dhaabachaa lallabe dhugaa sitti himuudhaa fi har'a yeroon as taa'ee waan daqiiqaa 5-6 waan saayitii tokko haasofnu salphaa ta'uu danda'a. Barumsi jira barachaatidha. Waan si dhibu dhugaa dubbachuudhaaf halkanii tokkoffaa nama naa waraabuu hin qabu. Ergasii ergan hojii sanatti dhufee walakkeessee mucaan gara barnoota boqonnaaf galee inni achi deebi'ee amma gaa chaalenjiin arge dhaabuuf hin danda'u. Maaliif beektaa gamme asumaan kananii dubbadhe darbuu barbaadu ayyaanni waaqayyo birrii miti. Ayyaanni waaqayyo qarshii miti. Waan nuyi kiisii kaa'annee uffee jennee boqonnee buluu dandeenyu miti. Dhugaan sitti hima. Amma egaa sababiin barataa ta'eef qarshii baay'ee argeen beekneef ta'uu danda'a ta'a malee namni qarshii baay'ee qabu tokko maaliifanii qarshii kana baadhee buladhee waan cannaqamaa buluu natti hin fakkaatu. Ayyaanni waaqayyo garuu waldaa kiristaanaatti kenname. Ba'aan kun narra jira. Peeyinii isaan qaba. Miseejji natti kenname tokko dhalootaan ga'uudhaaf. Ergan jalqabe immoo dhaabuun nan dadhabe. Sana booda mucaan achi deebi'e maaliifan sii kaasee dhaabuun ulfaataadha hojjechuuf haalli mijataa miti. Sana booda itti fufeenanii sana booda haalumatiin chaalenjii godhaan galgala halkan guutuu dubbisaan amma 9 amma 8 yoonni dubbisee ganama immoo ka'een 11 taabbiloodii godha ofii kootiinanii wantoota garaa garaa hojjedha. Amma ijji koo na dhukkubee haadhi koo isa dhugaan sitti himamti guyyaatti boqottu yoom dhufa naan jetti. Ifin guyyaa tokko yoom boqotteetti bakka dhaqeetti rafeetti na lolti. So maal jechuufan jedhee akkinitti dhufee seenaa baay'ee qaban. Sana booda gaa ergani tiiktaakirraan amma kana sana booda erga yuutuubiirraan amma kana deemee booddee immoo ammas barataanii kuni hiriyaan koo kun deebi'ee gale. Waan si dhubu asirratti waan ansii kaasee darbu ergan waggaa tokko achirraan hojjedhee namni jabaadhu naan jedhu tokko hin jiru. Namni kana godhii si duukaa jirra maaloodha naan jedhu tokko hin jiru. Garuu dhukkubbii isa waan hin qabuuf dhaabuu hin dandeenye. Sana booda gara tiiktaakitti akkan itti dhufe akkaataan sitti immoo waggaa tokko yuutuubiirraan hojjedhee ka'een bakka amma yeroon cufadhee ol galuudhaan jedhe. Liinkii kana ofirraan cufa waan hojjedhu hundumaa nan dhaaba chaalenjii humna koolii ta'e. Dhugaa sitti muuf chaalenjii humna koolii keessa dhaabadheen wangeela lallabaa ture waan ta'eef. Sana booda anaa cufadhee ol galaa jiru waaqayyo maal naan jedhaa yeroon itti gadi baanu yeroo kanadha naan jedhe. Ani bakka ammaa booddee miidiyaarraa tiiktaakiirra waan jedhamu yuutuubii waan jedhamu sooshaal miidiyaa waan jedhamu irraa cufadheen ol galaa
yeroon itti waaqayyo wajjin haasa'udha yeroo ammaa kana miidiyaatti gadi hin ba'u aanaa cufadde ol galu no yeroon kun yeroo gabbaanudha naan jedhe sana booda waaqayyoon nan kadhadhee mul'ata naa kennee tiktaakii irraan waan akka afgaaffii intarviiyuu wayii tokko gaafan dubbadhu sun baay'ee dhageetti argate sun baay'ee namoonni keessaan baay'ee natti haasa'utti kaan macaafa qabadhuu nu dhiyaadhachuutti kaan akkasittiin gara tiktaakiitti dhufe siin jechuu fannaqe. Egaa ati gatii yaadattuu fi yeroo sana gatii dabarsitee fi wallaansoo yeroo sana ammoo baay'ee gita keetti humna keetti cimaa sababa sitti ta'eef akka kanatti yaadatta. Hojiin hafuuraa kamiyyuu wallaansoo mataasaa qaba. Waanumti akka salphaatti dhufuu hin jiru. Teessuma nuun irra teenyu kun qodaa addana jiru kun akkamitti akka dhufe anatu beeka. Namoota viidiyoo kan akkuma kanatti ilaalanii fi salphaa ta'uu danda'a. Garuu yeroo tokko ergaa gaafa qabaattu wallaansoon isaa baay'eedha. Namoonni mana nyaataa banan yoo dhattee isaan gaafatte wanta hundumaa ishee yaadatu. Kaayyoo isaaniitti sababa ta'eef. Namoota ogummaa fayyaa har'aa keessa jiran akkamitti akka qormaata tokko isaa darban sirriitti yaadatu. Waan sana hin jaallatu gatii ta'eef. Jaallachuu irrayyuu dabartee gaafa waamicha ta'u immoo ba'aansaa baay'ee ulfaataadha. Baay'ee. Amma ibsuun danda'amu. Baay'ee ulfaataadha. Egaa ammati akka itti YouTube irratti hojjettaa, TikTok irratti hojjettaa, baay'ee immoo kan nama dinqu Telegram irrattis baay'ee hojjettaa, barreessitaa liinkii isaa achirra keessaa. Mee baasii sanaaf si barbaachisu, meeshaa sanaaf si barbaachisu eessaa fiddame gaggabaabsii manaa kaasi. Akkuma tamma itti egaa hojiiwwan wangeelaa chaalenjii baay'ee qaba. Naa'ol kan gatii guddaa baasaa turan baasaa jiran jiru. Anis sadarkaa umurii kootti kan konaasaa jira malee. So gaafa hojii wangeelaa hojjettu immoo hojii wangeelaa keessatti qarshiin akka faana wangeelaa ta'e si tajaajila. Socho'uudhaaf hojii wangeelaa babal'isuudhaaf ni jalqabaa qarshiin si barbaachisa. Waamicha akka jirutti ta'e, ayyaanni akka jirutti ta'e. Achi keessatti inni kun waan baay'ee chaalenjii na godhe qaba. Maaliif ani barataadha waan ta'eef barataan immoo waan ittiin intarneetii bitu waan ittiin waanuma salphaa tokko hojjetu iyyuu gochuudhaaf baay'ee chaalenjii ta'a. So kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee chaalenjii na godhaa ture. Garuu waaqayyo na gargaaree namoonni waraabbii na gargaaranii mul'ata na keessa jiru waan beekaniif ayyaana na keessa jiru waan beekaniif akkasumatti faana tajaajilaa turanii. Sana booda waan intarneetii wal qabatu immoo akkamitti akka inni dhufe mijatu hin beeku. Qabatamaa isa kanaan dhufa siin jechuun danda'u. Garuu waaqayyo mijeessuma isaan arga. Inni kan biraan si kaasuu barbaadu atama barataadhaa jettee barumsa keettoo akkamii qabxiin kee akkamime? Haragaa waaman si gaafachuu qabuun si gaafadha. Sure, natti tola. Kana irratti yoon dubbadhees natti tola. Baay'ee dhugaa dubbachuuf yaan gaafa kana si ibsuudhaaf jechuudha. Hojjetaa waaqayyoo ta'uuni inumaayyuu sakaanittuu mataa si godha. Inumaayyuu sakaanittuu hangafa si godha. Inumaa sakaanittuu akka caaltu si godha. Yeroo tokko tajaajila akkamitti ilaalu akka waa tokko yaaltee si ta'uu didee gara tajaajilaa dhuftu. Ilaalcha akkasii jira. Akka macaafa qulqulluutti garuu amma nu badheetti waan baay'ee sanuu ta'uu didee yookiin dhabnee dhufna miti. Dhiisnee dhufna seedutta naman. Phexros maal jedhee waan hundumaa dhiifnee si duukaa buunee jedhee. Kutaama tokko kaasee kutaa gadiitii kaasee dhugaa dubbachuudhaa fi barumsa baay'een jaalladha. Interestii barnootaa baay'een qaba. Barumsatti immoo amma naa danda'ame aktiiviidha. Sadarkaama keessa hin jira. Amma kutaa olaanaa amma hin jiruutti iyyuu jechuudha. Kanaaf barnootatti caalatti akkan jabaadhu sammuu koo naa qaree na jabeesse malee hojiiwwan wangeelaa caalaatti iyyuu akkan itti cimu na taasise jechuudha. Kanaaf akkasi dhagama. Atoo baay'ee gaariidha. Sadarkaa keessa jiraachuun kee cimtee hojjechuun kee mataa akkuma ta'aa jedhame mataa ta'uudhaaf hojjechuun kee baay'ee gaariidha.
ijoolleen hiriyaa keetii umurii keerra jiran amma waan biraa keessa jiru. Kubbaa miillaa, piriimiyer liigii ilaaluu, siigalee mana karambullaa ooluu mitiire. Geemii garagaraatu jira. Waan meeqa keessa jira dargaggeessi. Siin umurii kanatti maaltu gara kanaatti si fidame? Gaaffiin barbaadu naa kaaste. An akkasiin jedhee jalqabuma gaafanii dhaladhee xiqqoo of baraa deemu kana waan miidiyaarra jiruuf miti. An dhugaan haasaa baay'ee. Gaafuma guddadhee nama macaafa qulqulluu ofirratti arge. Waan si dhibu immoo maallatti maatiin koo durii utuu amma diishiin kun hin dhufin utuu amma akkasitti intarneetiidhaan hin ta'in isuma dhiyeenyaa kana jechuudha maaltu ture deekii keessa kaasetiin galtu jirti yaadatta yaada isheetu jira isa booddee kaasetii achi keessa kaasetii bitanii galaniitu faaziriin koo kan faarfattoota baay'ee bitanii galu isa keessa kan lallabdootaa jira yeroo sana immoo lallabni kaaseetiidhaan hojjetama an of hin beeku baay'ee waan mucaadha jechuun of bareema nama dubbii baree miti har'a yoon ijoollee ta'eyyuu isa booddee lallaba sana gaafa banamu ijoolleen tapha jaallatti minimum ijoollummaa kan itti yaadatamu tapha ani garuu dubbii waaqayyootiin an yaadadha taa'ee lallaba sana dhaggeeffadha sana booda keessumaan an yaadadha lallaba waa'ee dubartoota lamaan sana mana tokko keessatti isheen tokko mucaarra ciifte ajjeefte san isa lallaba ture namichi Solomoon jedhaman natti fakkaata yoon qabatamaa beekuu dhaabaadhee dubartoonni lama edee lallaba akkuma inni jirutti jalqaba amma dhumaatti qabadheen isuma maal godhaa ijoollee warra hiriyoota kooti warra ollaati dubartoonni lama edee faan lallaba bakka ijoolleen isheen tokko mucaarra ciifte isheen tokko akkas irraan jal'isu baay'ee kun ani hin barre malee waaqayyo waan shaakalchiisaa jira waaqayyo waa akkanii achitti waan baruu qabu beeku na gochaa jira kanaaf gaafuman dhaladhu gaafuman of baraa deemu hojii wangeelaa keessatti na arge. Abbaan kee haati kee maatii keessan keessa namni wangeela lallabu wangeela tajaajilu jira? Dhugaa dubbachuu fi maatiin keenya hundumtuu tajaajilaadha. Addumaan obboleessi koo na hangafu faarfataadha. Faarfannoota qeenxee hojjetee jira. Keessumaa yeroo baay'ee immoo gaaffii kanatti eger dhuftadhee hin beeku maleessa paasteriin tokko jira inni obboleessa abbaa kootiidha. Nama dubbii waaqayyoo bareechee lallabu yeroo hundumaa na gorsu isaanidha. So maatii keenya tajaajila maatii keenya hundumtiyyuu baay'inaan tajaajilaa madha bakka. Kanaaf maatii tajaajilaa keessaa dhufteen. Hawaa tokko si gaafachuu barbaada. Mee oolmaa kee guyyaa guyyaa natti himee ganamaan baree kamitti ooltame? Baay'ee egaa umurii kanatti iddoon oolamu filannoodha waan ta'eef baay'eetu jira. Kan keen baruu barbaada. Isaafani. Opportunity baay'ee jirachuu barbaadeen. Dhugaa dubbachuuf garuu waa'ee oolmaa kootis ta'anii garuu anaaf cidhi guddaan biyya lafaa kanarra iddoon oole iddoon dhaqee kan na gammachiisu namni tokko amma gaafa nyaata baay'ee filatamaa ta'e enjoy godha gammadamti namni tokko gaafa iddoo bashannanaa bareedaa dhaqe anaaf gaafa sagalee waaqayyoo tajaajilu addunyaa kanarra bakka boqonnaa isa tokkoffaadha bakka kanaafi akkaataan oolmaa kootii barataa dhagaan beekta ruutiiniin baay'inaan ganamaa kaasee jiru kilaasiidha waaree booddee baay'ee manuman turaan amma iddoo man jiraadhu yeroo tokko eessa deemte naan jedhu maaliifi yoo baay'ate galgala ishee 12 bahee boqodhee deebi'a kanarraan kan hafee wantoota na fayyadan taa'ee dubbisuu taa'ee dhaggeeffachuu dubbii waaqayyoo qayyabachuu yeroon siin jedhu immoo anamman tajaajilaaf miti baay'inaan dubbii waaqayyoo kanan qayyabadhu dubbii waaqayyoo kanan qayyabadhu dubbisu tajaajilli waynaa kennameef miti inumanii irraa siqee jiraachuu hin danda'u dhugaama sitti muudhaaf kanaaf oolmaan koo baay'inaanii kadhannaadha macaafa qulqulluudha barnoota koo irratti dabarsuudha.
Egaa ganaman kaataa akkuma nama kaanii dhiqattee uffattee manaa baataa kilaasii qabda taanaan kilaasii deemtaa. Laaqana keenya tawaaree booddee laayibirariin jiraannaan galuu qabaannaan asaayimentii qabaannaan hin hojjettaa. Akkasidha. Kana achi garuu as deebitee wangeela kee dubbisuu, qo'achuu, barsiisa kee qopheessuu kanuma. Yaa akkasuma. Yeroo itti bashannantu qabda. Bunan dhugaa ijoolleen argaa itti yeroo itti baatu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf ammatti qabaadhee yaadu amma nama jiru kanatti qabaadheeradhee yaadu. Keessumaa yeroon amma utuun gara Wallaggaa yuunivarsiitiin dhufe inni dura akkuma sitti mee wantoonni sadii chaalenjii na godhaniiru. Tokkoffaa bakka itti waraabu. Lammaffaan immoo nama naa waraabu. Sadaffaan immoo waanuman itti waraabullee. Kun chaalenjii waan na godhuu fi isan gidduu kana waraabu taayin sana qindeessa. Taayin waa'ee isa sana yaadaa. Sana booda immoo amma gaa akkuma namoota torbeedhaan sagantaa dhaabbataa tajaajilu tokkoon miidiyaarraan guyyaa lamaan guyyaa sadiin erga tiiktaakiin dhufe immoo barsiisa dhaabbataa qabadhee dhiyaadha waan ta'eef harka caaluu guyyaa erga nu waraabamaa oolee achii booddee immoo taa'ee waan inni waraabamaa ooleen taa'ee ilaala taa'een dhaggeeffadha. Isa booddee ammas immoo namoota ediitinginaa hojjetan gaafa dhabu immoo isa taa'een immoo ofii koo ediitingii godha. Sana gidduutti yeroon ofiif kennuun dhaba. Yeroo boqonnaan dhaba. Yeroon itti yeroo bal'aa argadhu hin qabu. Kanaafuu yeroo bashannanaa yeroo kubbaa miilaa laaluu keessumaa Pirimeer Liigii Awurooppaa kana ganna darbe kana immoo geemii kan geebaa addunyaa baay'ee mabaqaa fanii ture. Yeroo akkasii faan qabdu yeroo mana puulii dhaqan fa'aa hiriyoota kee. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroon arganne wantoota baay'ee isaa yerooma waanan dhabeeffan yeroon siin jedhu bashannanuun gaariidha. Keessumaa yeroo tajaajillu gaafa baanee wantoota garaagaraa arginu ilaallu waan baay'ee isaan fayyada waan ta'eedhaaf garuu baay'inaan yeroon arganne amma yerootti hojii namni 5-6 hojjetu keessumaa fikee waan miidiyaa hin beekta waan ta'eef yerootti qofaa koo hojjedhutu jira. Kanaaf kan si gammachiisu kan sitti tolu kanuma hojjechuu asiin immoo ilaalu kanuma hojjechuu kadhiisu kanuma hojjechuu lallabuu barsiisuu kee enjoy gochuudha. Haa ta'u gaa egaa erga akkana ta'eeti namni amma kana barsiisuu lallabuu jaallatu tokko kadhachuu qaba. Yeroon kun yeroo kadhannaa kootettee guyyaa qabdaa? Guyyaa kadhannaa sirriitti yeroo qo'attu qaba sirriitti qabda. Baay'ee gaarii. Mee hiriyaadhuma mee nama wajjin mari'attu nama bakka yeroo tokko waan ati hojjettu kanadha siin jedhu qabdaa hiriyaa addaa? Nan qaba keessumaa ergan tajaajila miidiyaatti dhufee sooshaal miidiyaatti dhufee bakka kamittuu baay'ee namni nama barbaachisa. Dhugaa dubbachuudhaaf ani miidhamni keenya inni guddaan namni qarshii dhabuu caalaa waan kam dhabuu caalaa nama dhabuun nama miidhadhee yaada. Waaqayyoo gaafa waan guddaa tokko sii gochuu barbaadu akka nama nutti nama sii kennu. Nama sii kennu waaqayyoo waan hundumaa ol. Nama keessa jira waan hundumtu. Beekumsa barbaadda yoo ta'e, qarshii barbaadda yoo ta'e, wantati barbaaddu nama keessa jira baay'eensa. Kanaafi akka hiriyaatti naman ilaalu, naman wantoota tokko gaafadhu, naman itti dhiyaadhu hiriyoota nan qaba. Baay'ee gaarii. Nama si gorsuu, nama si dheekkamu, nama karaarra si buusu, nama si ifatu hoo qabdaa? Sirriitti nan qaba. Fakkeenyaaf dhugaa dubbachuudhaaf paasteriin silaa maatii keenya keessaa nama tajaajilu tokko jira siin jedhu. Sagantaan tokko na mudatee yookiin wanti ta'e tokko na mudatee naan isa daqiiqaa 3-4 na gorsuu duwwaa miti. Tsoomii qabadhee kottaa naa kadhadhaa yoon jedhee sagantaa qabatanii dhufanii naa kadhatu. Yoon waan tokko ilaa kana na mudatee kana keessatti kottaati na gorsaa jedhee yeroo fudhatanii gatta'anii akka mucaa isaaniitti dhufanii na gorsu. Sun waan baay'ee keessatti na fayyadeera. Waaqayyoo fagaalatu. Haala dargaggoota ammaa yeroo ilaaltu maaltu sitti dhaga'amame? Fiigicha ammaa, wawwaannaa ammaa jedhamti wanti hundumtuu sardaadha, faast fuudiidha.
wanti tiiktaakii irra jirus wanta namni itti mataa cabus wanta baay'eedha. Yaa. Maaltu itti dhaga'ame yeroo sana ilaaltu? Wanti wayii waan si darbaa jiru faasitti hin fakkaatu? Yaa waan na darbaa jiru irrayyuu waan na dhukkubutu jira. Waan natti dhaga'amutu jira. By the way, generationiin kun yoon jedhe ofii keessan jira dhaloonni kuni. Garuu dhaloonni kun waan isa fayyadu caalaa waan isa gammachiisu irratti xiyyeeffata. Wanti si gammachiisuu fi wanti si fayyadu immoo tokko ta'uu dhiisuu mala. Waan tokko baay'ee si gammachiisee si hin fayyadu. Waan tokko immoo baay'ee si hin gammachiisu garuu si fayyada. Wanti si gammachiisu hundi si hin fayyadu jechuudha. Fakkeenyaaf waan yeroo hundumaa tiiktaakii irraa qoosaa kolfa xabanuu ilaallu nu gammachiisuu danda'a ta'a. Faayidaan isaa garuu teenye gaafa ilaallu baay'ee gadi bu'aa ta'uu danda'a. Kanaaf maal si kaasuu barbaadeenii baay'ee hojii wangeelaa keessatti wangeela akkan itti amanu macaafa qulqulluu akkan itti hubadhutti barsiisaa gosa abjeektii hundumaati. Macaafni qulqulluu. Waan tokkittii kan na barsiisee dhiisu miti. Waa'ee jireenya isaa kaanis wantootan beekuu qabus. Waa'ee hafuuraa duwwaa miti. Maal gochuu akka hin qabu. Biyya lafaa kanarratti waa'ee ammati dargaggootaa wantoota amma jiruun kaaftu dhaloota kanan fayyadadhe waan ayyaadu dubbachuu barbaadu waan gurguddaan sadii balaa gurguddaa qaba. Tokkoffaani beekumsa xiqqoo, aangoo xiqqoo, qabeenya xiqqoo. Beekumsa xiqqoo jechuun namni beekumsa xiqqoon namoota baay'ee galaafate. Namoota beekumsa xiqqoo qabanii gadi ta'anii namarraa barachuuf qophii miti, nama barsiisuuf ga'u miti. Bakka leenjiin jiru naannooma isaan jiran leenjiin kennama yoo ta'e dhaqanii gattaanii leenjiin fudhatan. Waan hundumaa beekan itti fakkaata. Waan amma miidiyaarraa, waan amma sochuu, waan amma olii gaffiigu haala amma jiru akkamitti ilaalta isatti naan jettee fansii kaasa. Namoonni beekumsa xiqqoo qabanii gattaanii namarraa barachuuf qophii miti. So namoonni beekumsa xiqqoo qabanii gadi ta'anii namarraan baratan waan ta'eef akka kormaan daanqoo kochoo kaasa mandara keessa naanna'aa ooluuti. Maaliifan siin jedhee jechi abbaan koo yeroo baay'ee ittiin na gorsu tokko jira. Yookiin beekaa ta'ii yookiin beekaa dhaga'ii. Kana lamaa hin taatu taanaanii du'i lafa ta'ii mammaaksi jedhu jiradhanii haasa'u. Beekaa ta'uu yookiin ofiin. Kana hin taatu taanaan immoo beekaa dhaga'u. Kanaaf gadi ta'e kanaafi namoonni waan hundumaa beekan itti fakkaatanii gattaa'ii namarraa barachuuf qophii hin qabne gattaa'ii namarraa barachuuf immoo sheemiin leeyyoon itti dhaga'amu jira. Macaafni qulqulluun garuu akkasidha. Fakkeenya boqonnaa tokko lakkoofsa 5 irratti namni ogeessiin dhaggeeffata beekumsa siin dabalata'edha. Kana jechuun gaafa kutaa sana qayyabadhu waa tokko na dhiba. Lakkaa namni ogeessiin dhaggeeffata erga ta'ee kan dubbachuu qabu silaasa ogeessa ture. Kan dhaggeeffachuu qabu immoo barachuu qabu ture. Namni ogeessi garuu dhaggeeffatedha. Sooshaal miidiyaarraa wantoota garaagaraarraa waca baay'ee yoo argite garuu waan baay'eetu jira bakka. Kanaafi aangoo xiqqoo kanan jedheef immoo safartuun wanta sanaa bakka levelii irra jiramu miti inni siin jedhaa jiru. Garuu namoota tokko yoo ilaalte waanuma daqiiqaa tokkotti sii furuu danda'an torbee tokko si deebisu. Waan torban tokkotti sii furuu danda'an ji'a tokko si deebisu. Bakka kanan qaba jedhu sanan qaba jedhu. Qabeenya xiqqoo inni siin jedheef immoo waan amma jiru akkamitti ilaalta sati naan jetteefi namoota qabeenya gurguddaa qaban amma hin beektu. Lakkaa inni kana qaba ture ofimmoo mul'isan ani kanan qaba ani sanan qaban jedhan dhoksuu isaanii argita. Kana maaliifan sii kaasee waan amma jiru akkamitti ilaalta yoo jettee waan baay'eensaa gaafa dubbii waaqayyootiin ilaaltu dhaabadhee ilaalee waan ani gara dubbii waaqayyootti goru koo keessatti gammadu malee na gaddisiisu mini. Kanaafi Phaawulos maalittiin jedha Ximotewosiin waan hundumaatti gara itti gortu beekiidhaan. Baay'ee gaarii. Egaa beektee
irraa goruun kee gara itti gorte immoo sirrii ta'uunsaa sii galee duukaa bu'uun kee waan dinqiidha maaliif akkuma nama siin jedhee wanti wayina darbaa jiraa ilaataa jedha namni tokko tokko. Namni istaayilii kana hin fayyadamne manedha. Sii galamni? An jecha kanatti hin fayyadamne mani kana saabalu poostii godhe kanan goone tireendii kanan goone jechuu danda'a. Akka mati yeroo amma fakkeenyaaf TikTok teessee ilaaltu sooshaal miidiyaa namootaa yeroo ilaaltu maal keessaa fudhattame? Egaa sooshaal miidiyaan akka galaanaatti ture waan baay'eedha. Filannoon immoo kan keeti. Ittiin du'uu sin dandeessa, ittiin jiraachuu sin dandeessa. Sommiis qaba, dhangaas qaba. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroon sooshaal miidiyaa irratti dabarsu baay'ee dhiphaadha. Kana jechuun akkaataa yeroo kootiin akkan sila siin jedhee waan piroogiraamii kootiin hojii kootiin wal qabatuuf malee sooshaal miidiyaatti fayyadamuun akkaataa seera isaa eeggateen gaariidha. Gaafan ilaalu wantoonni gaggaarii ta'an baay'eenis jira. Kana dubbadheen ture barsiisa koo keessatti. Dhimmi sooshaal miidiyaa kun waan tiiktaakii wal qabatu waanan jibbuuf tokko tokko immoo jira. Anammaa tiiktaakii irraan hojii wangeelaan hojjedha. Utuun hojii wangeelaa achirraan hojjedhu ta'ee hammin tiiktaakii fayyadamu baay'ee akkan dhiphaa ta'e hin beeka. Maaliif beektaa gammee? Sooshaal miidiyaan keessuma tiiktaakiin siikweensii wantoota baay'ee balleesse. Adeemsa wantoonni keessa darbuu qaban baay'ee balleesse. Akkan hubadhutti nama beekaa tokkoof nama beekamaa tokko wal qixa nuu kaa'u. Fakkeenyaaf nama bilchaataa nama dubbii waaqayyoo gadi fageessee barsiisu nama dhaggeeffattee barsiisa isaan quubnee fi namuma har'aa tiksii lama shamaddadee macaafa qulqulluu keessa iddoo wayii qabatee ol bahee laayivii irra taa'ee isa dubbii waaqayyoo bilchinaan hubate sana hojii wal qixxee kaa'ee inni dhaggeeffachuu qabu callisaa ta'e inni callisaa ta'uu qabu dhaggeeffataa ta'a. So kanaaf gaafan ilaalu dhugaa dubbachuuf immoo waan hundumtuu piroosesii qaba. Adeemsa qaba. Akka waaqayyoottis ta'e akka namummaa isa lafarraattis. Maaliif yoo ta'e addunyaan keessa darbuuf addunyaan bira darbuu garaagara. Carraan amma jiru haalli amma jiru akkuma tammeettee wantoota baay'ee wal qixxeesseera wal caalsiseera. Inni dhaggeeffachuu qabutu haasa'u. Inni haasa'uu qabutu dhaggeeffatu. Inni dhokachuu qabutu bakkee jiru. Inni immoo bakkee jiraachuu qabu dhokateetu jiru wantoota baay'ee argineerra. Kanaaf calallee fillee adda baasnee dhaggeeffachuun kan keenya. Akka beekumsa kee dandeettii kee waan si bira jiru nu qooduudhaaf akkaataa itti haasoftu namoota si hubata. Kanaaf cuunfee calalee immoo namootaaf kennu barbaade malee addaan si kutuu koo miti yoo si kokkatti nu hubattu nana mana. Maaltu ta'e sooshaal miidiyaa kanarratti namni tokko waa'ee maqaa Yesuus kana fuudhee maxinneesse. Yaadatta'u ta'e magaalota Oromiyaa kana keessa baay'ee muuvii godhee iddoo baay'ee deemee maqaan Yesuus kun salphaama ta'e. Hammuma maal akka kana maaliif salphatee namni jedhutti jechuudha. Yeroo sana achi as baatee barsiisa baay'ee barsiisaa turte. Waa'ee maqaa Waaqayyoo kana garaagarummaa jiru kana hin turre Waaqayyoo iyyuu mul'ate. Mul'ate Waaqayyoo. Mul'ateetu deebii kenne. Namni hundumtuu achumaan argee achumaan barate. Sanaa hojii wal qabsiistee waan jettu qabdaa waan gabaabaa waan biraatti tun hin darbin dura waa'ee tiiktookii keessaa baana dheetan yaade. Thank you Waaqayyo si haa eebbisu. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo ajandaan tokko miidiyaarra deeman baay'ee isaa callisaadha. Namoonni keessaan dhufanii waa'ee kanaa maal naan jetta viidiyoo wayinaa kennanii wantoota akkasii jira. Kanumti naa barreeffame illee jira maqaa namaa sanaa akka nama hubadhutti waa'ee namatti kaaftu kana. Waan baay'ee isaa wantoota callisuun deebii ta'utu jira. Waaqayyo immoo kana Waaqayyo immoo waa'ee mana isaatiif yoomiyyuu hin callisu. Waa'ee ulfina isaatiif
Waaqayyo eenyuufiyyuu hin hilu. Eenyuufiyyuu hin dhiisu. Hangafa seexanaasa tureyyuu ergamoota keessaa hangafasa tureyyuu gadi darbate mitiire. So kanaafi yeroo tokko garuu isa duwwaa miti gamme isa ijatti baane akkasitti arrabsan miti. Isa duwwaayyuu miti. Namootuma laayivii irra galan yeroo tokko maqaa Yesuusiin kana gadi buusanii inni mucaama akkasiiti. Mucaama akkasitti dhalate tokko mucaama Maariyaama jedhamtu irraa iddoo akkasitti dhalate bakka nama noormaalii akkasitti jedhan tokkoyyuu baay'ee natti ulfaata. Nama ta'uusaa waaqa ta'uusaa isa kana macaafa qulqulluutu nutti haasa'a. Kanaaf maal siin jechuuf hin jedhee yeroo baay'ee asirratti waan ani dubbadhee darbuu barbaadu yeroo akkasii kiristaanonni isa jalqabaa waaqayyoon kadhachuudha. Waa'ee nama sana as baanii qeequu arrabsuu maal jechuutu hin taane. Waa tokko gaafan argu maaliif beektaa gammee nuun arraba keenyatti luugamatu jira. Akka argine dubbachuu hin dandeenye. Akka argine nama loluu hin dandeenye. Amantiin kun Pirootestaantiidha. Amantii kun lolee waan ta'eefi kana inni nama sanaa kallattiidhaan arrabsuu hin dandeenyu. Jirummooti namoonni dubbachuun isaan irraa bareedu. Namoonni waa'ee sanaa yoo waa dubbatan waa sirreessuu danda'an. Namoonni dhageettii qaban. So kanaafi waaqayyoon waa'ee mana isaatiin callisu. Hin turre mitiire waan sun deebii argachuunsaa. Kanaafi yeroo akkasii waaqayyoon dhaggeeffachuuni, waaqayyootti dabarsuuni, waaqayyoof dhiisuuni, waan akka seeraatti sirrachuu qabu immoo biyya kana keessatti yeroo tokko mirga amantii daangaa malee yeroo tuqamu jira. Daangaa malee sun eegamuutu irra jira dheena mana. Egaa baay'ee ulfaadhu baay'ee galatoomi. Tiiktaakii wajjin hojjechaa jirta. Yuutuubii irras jirta miti amma? Jira. Namoonni adaraa keessanii Joosii mucaa kakkuudhaa? Mucaa wangeelaa dheeraa yuutuubiin. Yuutuubiin isaa mucaa wangeelaadha. Tiiktaakiin kee immoo? Amma Joosii Star Evangelistii dheera. Star Evangelistii jira. Tiiktaakii irra yoo galtanii isinii dhufan mootii yeroo hundumaa wangeela isaa qabatee haala mijeeffatee taa'etu ergaa isaa dabarsaa. Jajjabeeffamuu qabaa, tumsamuu qabaa jedheetani malee dhuguma akka dubbataa jiru mucaa ola deemaadha. Mucaa waan baay'een ganaa isaa fudha lafa dheeraa qaba. Garuu warruma gurguddate, warruma fagaate, warruma milkaa'e duwwaatoo hin taane warra akka kanaas immoo jajjabeessutu nurra jira. Kanaaf ananii Joosii fidee wajjiniin haasa'aa jira. Mee gaaffiiwwan tokko immoo sii kaaseetanii namoonni hammuma kana yoo si baran immoo gaariidha. Gaggabaabsiniitu gara xumuraatti finna. Egereen Yoseef Marabbaa maal ta'ame amma? Jechuun namni injiinaran taa'edha, dooktaran taa'edha, kanan taa'e akkasiin taa'edha. Maal ta'ame? Waaqayyo ajandaa jireenya keenya hundumaa macaafa isaa irratti barreessee fixeera mitiire. Waaqayyo immoo karaa baay'ee maal akkati gochuu qabdu, maal akkati beekuu qabdu, waan ati bor gochuu qabdu har'as saamintii isaa sii kenna Waaqayyo. Dhugaa dubbachuu fi waan an har'a hojjechaa jiru borii koof bu'uuradha. Nama biyya kana keessatti abidda wangeelaa bobeessee darbu. Yeroo tokko miidiyaa irratti dubbadheera. Goota siyaasaa caalaa goota wangeelaa yeroo itti nu barbaachisu yeroo kana. Waan baay'eetu waldaa kiristaanaa keessa guute. Waan baay'ee irratti dubbatamuu qabu, waan baay'ee sirrachuu qabutu. So kanaafi egereen koo akkuma anutuun dubbachuu dhiisee iyyuu dubbatadhe yaadu wangeela lallabuudha bakka. Hojii wangeelaa bal'inaan hojjechuudha biyya kana keessatti. Waan baay'eetu jira gammee. Maaliifan siin jedhaa? Dhaloota kanatti gadi buune yoo hubanne dirreen mijataa fakkaatu baay'een isaa dhaloota keenya galaafataa jira. Dargaggoota amma jenereeshiniin kun dirree mijataa irra jira. Haala gaarii keessa jira. Lafuma gaarii irratti wangeelaa argee yeroon itti jedhame akka salphaatti ilaalamu jira. Dirreen kun gaarii jedhame yaadamuun isaa rakkina hin qabaatu. Dirreen gaariidha nu inni yaadnu garuu dhaloota baay'ee ajjeesaa jira. Ani immoo wangeela nama tokkotti lallabuudhaaf dura nama sana beekuu, dura amala nama sana, jireenya nama sana, eenyummaa nama sana, dura nama sana beekuu dursadhee naman. Kanaaf har'a dhaloota keessatti gadi bu'ee
amala dhaloonni keessa jiru, jireenya dhaloonni keessa jiru, waan baay'ee isaa dargaggoonni keessaan naa kaasa nan beeka waan ta'eef sana assaayimentii godheenan mul'ata waaqayyo naa kennan immoo hojjetaa deema waan ta'eef bal'inaan fiichariin koo hojii wangeelaa irratti bal'isee hojjechuudha. Lallabaadhuma wangeelaa iddoo wayii kaasee rivaayivaalii tokko fidee darbu jechuudha. Akka abboota kootii sana. Waaqayyo si haa gargaaru. Inni kan biraan si gaafachuu barbaadu akka kanatti deemtee borii liidarii waldaa tokko, paastarii waldaa tokko kanuma waldaa keessa jirtu waldaa guutuu wangeelaa ta'uu barbaaddamoo gara waldaa banachuu yaaddachuudha. Kana dura naa ka'ee ture. Namoonni gaafanii achirraan lallabu mucaan kun waan akkasiitiif deema fakkaata jedhanii mallee kan yaadanaa kaasan jiru. Baay'ee ani waan waaqayyo jedheen godha. Dhugaa dubbachuuf ammatti waldaan pilaanti godha, waldaan dhaabaa kanadha jedhee miti pilaanii nani qabu. Isa waaqayyo jedheetu hundi deeyyuu hin danda'amu. Waaqayyo wajjin immoo utuun afaaniin barina naasaa jalqabe. Maalisiin jechuun barbaade waaqayyo waan baay'ee natti dubbataa ture. Waaqayyo afaan tokko duwwaaf na waame miti. Saba tokko duwwaaf na waame miti. Qomoo tokko duwwaaf na waame miti. Addunyaa kana guutuudhaafi. Kanaaf maalisiin jechuun barbaada ammatti karoorri pilaanii nani qabu waa'ee waldaa dhaabuu miti. Waamicha waaqayyoon itti na waame garuu bal'inaan lafa hundumaa ga'ee tajaajiluudha. Baay'ee dinqii galatu. Mee sooshaal miidiyaa irraa bu'aa argattee jira amma ammaatti? Sirriitti jira. Fakkeenyaaf? Sooshaal miidiyaa irraa wanti argadhe isa jalqabaa dubbiima waaqayyoo yeroo barsiifnu, dubbii waaqayyoo yeroo lallabnu, dubbii waaqayyoo yeroo dubbannu nama perfektii taane guutuu taane miti. Waan fudhannutu jira namootarraa. Kanaaf sooshaal miidiyaa irraa bu'aanani bizineesii waan adda argadhe kan biraatu jira miti. Waanan barachuu qabu, waanan beekuu qabu, waanani kun egaa waan na fayyadu baay'inaan waanan hordofuuf jechuudha. Bu'aan argadhe sooshaal miidiyaa irraa waaqayyo namoota baay'ee, namoota dubbii waaqayyoo dhaga'uu barbaadan, jaalala namoota baay'ee naa kenneera. Baay'ee dinqii. Dubdeebiin komantiin namootaa maal fakkaatame? Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo tokko maal natti fakkaata gaafa namoonni naa dawwalanii yeroo tokko piroofaayilii koorraa kaa'een ture lakkoofsa bilbilaa koo. Sana booda as gara Finfinnee kana Amboodha iddoo baay'eedha gaafa naa dawwalamu akka waan cirma wangeelii lallabamaa hin turre lallabuma jalqabame kana waa'ee ofii koo dubbachuu fedheedhaan miti. Yeroo namoonni akkasitti jira wangeelumti bakka akkasitti lallabamaa bara kana dhugaan dubbii waaqayyoo maaltu gaaffitti ta'a gamme waa'ee mucummaa koo umurii koo waan arganii fi dubbii sana immoo dhaqanii kompeer gochuu barbaadu. Gaafa godhan maachin ta'uuf. Sana booda baay'ee dinqifatu bakka namoonni tokko dhugaa dubbachuuf amma boo'ichaatti kan naatti haasa'an jiru. Bakka jaalala isaanii karaa naa ibsan pireesensiin argamee waaqayyoo akka jiru. Utuun lallabaa jiru argamni waaqayyoo mul'atee namoonni dhugaa naa ba'an jiru. Iddoo akkasitti tun taa'ee barsiisa kee dhaggeeffadhu. Baay'ee keessumatti namoonni waldaa kiristaanaa keessaa baakii godhanillee dargaggoonni baay'een illee waldaadhaa taa'ee barsiisan dhaggeeffadhu. Waldaa dhaquun natti hin tolu. Barsiisa kee garuu dhaggeeffadhee hin quufu. Gara mana waaqayyootti hin deebi'e. Bakka bizineesiin kana caalee maayin? Bu'aan kana caalee maayin? Lafarra jiraattee hojii waaqayyoo hojjettee dhaloonni mootummaa waaqayyootti deebi'uu kan caalu jireenyi maalidha? Baay'ee gaarii. Namoota hin eegne sii bilbilanii beeku? Abroon bilbilaa nama teettufa. Faristi isa jalqabaa gaafuma tinaa bilbilteeyyuu xiqqoo gaaffii natti ta'ee ture. Maaliifii yeroo kana gamme baay'een namoota maal irratti fookas godhu namoota foolowarii guddaa qaban. Gaaf tokko namicha tokkotu
Maalidhaa yoo man dirree beekamtiitti ol baa jedheen yeroo hundumaa ganamaa galgala waa'ee sanaan yaadaa waa'ee sanaan namaa kacarraa ta'ee gaaf tokko dirree sanatti ol ba'e gaafa dirricharra ga'u dirrichi duwwaadha homtuu irra hin jiru edaa bakki waa jiru dirree beekamtiirra tun taane dirree beekumsaarradha. Namoonni baay'een xiyyeeffannoon isaanii waanuma sooshaal miidiyaa kanarra naannoo waanuma ajandaa ta'u torbee ji'aan sana barbaadu waan ta'eef animmoo sun naannuuf anamma dhugaan sitti himaa ajandaa akkasii kun tuun kaasee macaafa akkasii keessaa tuun lallabee xiqqoo ajandaa naa ta'a laata ol naa ka'a laata vaariyaalii naa ba'a laata waa'ee sanaa waan ani yaannee fi baay'een namoota akkasitti qalbiidhaan ta'anii dhaggeeffatu hin jiru. Kanaaf yerootti namoonni gurguddoon namoonni akkasii na hordofu namoonni akkasii lakkaa lallaba koon dhaggeeffatu jedhee yaannee keessaan na dubbisanii naa barreessanii naa wajjinaa isaanii jira jechuudha. Hammam jajjabaatta yeroo namoonni akka kanaa sii barreessan sii bilbilan koomentii namootaa yeroo agartu hammam illee godhatta? Yaa dhugaa dubbachuudhaaf nama waan ta'eef namni keessumaa waan hojjettu keessatti immoo gaafa duubarraan dhuga ba'umsi sii dhufu caalaatti hojii sanatti si cimsa. Amala koo keessatti garuu akkamii gaafa namoonni harkaan hareeban baay'ee natti na'u. Gaafa namoonni immoo ijoosii tajaajilli kee xiqqoo gabbu'aadha akkasiidhaan immoo natti hin qabbanaa'u. Tempireechira dhaabbataa ta'e keessa hin jira yeroo hundumaa. So kanaan maal siin jechuun barbaade namoonni garuu bilchaatoo ta'an namoonni dubbii waaqayyoo qixa sirriidhaan hubatan namoonni akaadaamikaaliis wantoota baay'eedhaan fagoo ta'an gaafa isaanii ishee kanammoo akkas godhi kanatti immoo akkasitti jabaadhu dubbiin kee immoo caalaatti immoo akkasitti mi'aa of keessaa qaba naan jedhan immoo caalaatti hojii sana akkan jabaadhuuf baay'ee na gargaareera. Baay'ee gaarii. Egaa lallaba Joosii yoo waaqayyo jedhee Buddusee TV irra sinii keenya isaa wajjin waraabne kanarraa kanaaf immoo liinkii isaa asuma comment section irra sinii keenya TikTok akkaawuntii isaa hundumii keessanii filattanii cheekii gochuu dandeessu. Dargaggoota dubbii sagalee waaqayyoo barsiisan keessaa nama tokkodha. Waaqayyoo si haa jabeessu cimii jabaadhu itti fufi. Onnee eenyummaati amma qabdu kana homti tokkoyyuu dargaggummaan haalli yeroon sirraan fudhatiniin kadhannaa keenyadha abdii keenyadha. Carraa waaqayyo nuu kenne kanatti kanuman siin jedha. Mee waan tokko si gaafadhe gara xumuraatti bidamne hidhatati gooftaa wajjin qabdu haasaati Yesuusii wajjin qabdu waa'ee waaqayyo ibsi yoo jedhamte maayitti akkamitti ibsitame gabaabsiti? Yaa dhugaa dubbachuudhaafi hariiroon waaqayyoo wajjin qabu amman dubbadhee jechaan ibsuu danda'u walitti sammuu koo gararraa yeroo tokko wantati ibsuu man dandeenya jiramti akkatti dinqifataa jiraattu bara jireenya koo waan dinqifachaafu hariiroon waaqayyoo wajjin qabudha. Waaqayyoo xinnummaa kootti kan inni laphee koo qabate daa'imummaa kootti kan inni laphee koo qabate namni jaallatee miti himteere kan bishaan dheebotu amma bishaan hin dheebodhadhee bishaan hin dheebotu yeroo hundumaa utuun karaarra deemu yeroon qofaa deemu yeroo hundumaa waa'ee waaqayyoon haasa'a waa'ee waaqayyoon yaada kun jaalladhee miti gam dhugaasitti muudhaaf waan tokkoyyuu na yaadachiiste yeroon elementarii jiru kutaa 6 kutaa 7 jiru guyyaan itti boqodhee sireerra bule guyyaa muraasa dhugaan sitti hima. Hin beeku halkan utuu rafuu dhufeenatti yaadatamaa inaaffaa mana waaqayyoo keessa kootti dhaga'amaa bakka halkan isa namni rafuu biraazerii koo waliin rafnaa ani sireerra wajjin hin ciisu isan koo bakka ka'ee lafa gangala achi immoo kan halkan guutu amma 9:10 yeroo na ciisee waa'ee waaqayyoo yaadu yeroon itti boo yeroo inaaffaa mana waaqayyoo natti dhaga'amu. Namni waldaa deemee waaqeffatee galee
yoo dubbii waaqayyo qixa sirriin hin lallabamne ta'e inni kaan boqotee bulamti ani garuu danda'ee boqodhee hin bulu. Dubbii waaqayyo waldaa kiristaanaa keessatti qixa sirriin hin lallabamne taanaan hin danda'u keessi koo boqonnaan hin qabu bakka jireenyi koo yeroo hundumaa wantin itti gammadu boqodhu akkuma sila sii kaase cidhi koonni guddaan waa'ee waaqayyo wajjiniiti waan ta'eef jaalladhee miti guyyaa baay'ee dhugaan sitti hima. Mana barumsaa keessa utuun taa'u utuun baradhu yeroon itti afurri waaqayyo dhufee na haasofsiisee barsiisota koorraa yoon fudhee dhaqee gaaddisa taa'ee waaqayyoon kadhadhu jira. Isuma nama Wallaggaa jiru bara 2018 kana iyyuu guyyaan itti laayibireerii seenee aandaawutii koo fudhadhee kitaaba koo fudhadhee seenee utuun daqiiqaa 5 hin dubbisin utuun waanan fudhadhee dhaqe sana PDF banee ilaalin laayibireerii gaafateessu baay'ee sa'aatii 3-4 ol dubbista. Haayitii 6 yeroo dubbifamu jira. Utuun baneen ilaalin ba'u jira. Ergaatu gara koo dhufa. Waa'ee macaafa qulqulluu gara koo dhufa. Mata duree gara koo dhufa. Bakka hin beeku utumanii namoota keessa taa'u yeroon ba'u qaba. Daandiirra tuun adeemu. So jaalalli waaqayyoo hamman hubachuu danda'u hamman ibsu olitti laphee kuna qabatee jira. Kanaafi inni kun ibsuun iyyuu natti ulfaata. Waaqayyoof galatu akkuma silalee hafuura akkasiisa sii kenne waaqayyoof galatu. Ameen. Ayyaana amma qabdu kana gargaarsa waaqayyoo si gargaare kana barumsaa tiyooloojiitiin deeggaruudhaaf toora waldaa keessa deemuudhaaf garuu eeyyamamaadha of qopheessaadhaati. Yaa ani baay'ee nama barumsatti amanudha. Tokkoffaayi dhaloonni kuni tokkoffaayi waldaa kiristaanaa yeroo ammaatiif baay'ee nama barateetu barbaachisa. Akaadaamikaalii haa ta'u, baayibilikaalii haa ta'u. Kanaan dura yeroon ture baay'eensa waan baay'eesa gowwummaadhaan jennee wantoonni nuyi darbaa turre macaafa qulqulluu keessaallee waan si dhibu asumaan dubbadhee kanan darbu yeroo tokko macaafa keessaa nama gaafachuu fedheeni yeroon sodaadhu jira. Lakkaa kun cubbuudhaa laata yoon gaafadheedhe gadi hiiktee macaafa qulqulluu barachuun akka cubbuutti yeroo ilaalamu akka sodaatti yeroo ilaalamu tureera. Amma garuu dhaloonni kun diiteelii macaafa barsiisuuf isa ta'u akaadaamikaalii isa ta'u dhaloota barnootaan baay'ee fagaataa jiru waan ta'eedhaaf baay'ee macaafa qulqulluu barachuudhaaf fedha guddaan qaba. Fedha guddaa miti gamme fedha guddaa qofaa miti gamme barachuudhaaf yaaleera. Wantoota tokko baay'inaan gattaa'ee kallattiidhaan mana macaafa dhaqee barachuudhaaf baadhu leenjii garaagaraatiin namoota tiyooloojii barsiisan harkaa aandaawutii garaagaraa fayyadamuudhaan wantoota garaagaraatiin barumsa sanaan of cimsaan jira of gabbisaan jira. Namni guyyaatti abdiitti bulaa dabalaa bulamtiire. So kanaaf interestiin qabu guddaadha. Keessumaa barumsa koos akaadaamikaalii waliinis deemsisaa gama tiyooloojiitiin immoo baay'ee xiyyeeffannoodhaan barumsa sana itti fufuudhaaf yoo waaqayyo na gargaare yoo waaqayyo haala naa mijeesse itti fufuudhaaf baay'een dheebuu guddaa qaba. Haa ta'u ulfaadhu egaa taliitii hamma ammaatti namoota kallattii garaagaraatiin si gargaaran si tumsan maatii kee obboloota kee hiriyoota kee akkuma jettee tajaajiltoota si gorsan namoota si hordofanii koomentii si kennan namootuma as ga'uu keetiif si tumsan galatoomaa jedhee carraan si kenna. Thank you carraa kanaan haalaachuu keetii fi isa jalqabaa isirraan jalqaba. Dhugaa dubbachuudhaa fi waaqayyoo mul'ata si kenne hojii kana hojjetaa jirta. Akkan sila jedhe immoo namoonni yeroo baay'ee nama foolowarii qabu nama beekamtii qabu barbaadu kan namichi dirree beekamtii irra omtuun jiru dheessuun garuu afur waaqayyoo si ibsee waan na keessa jiru wanti mucaa kana keessa jiru ola deemaa kana keessa jiru dhaloota kana fayyada dhaloota kanaaf ergaa guddaa dabarsa jettee ergaa keessa koo jiru akkan dabarsuuf naaf firuu keetiif waaqayyoo si haa eebbisu. Jireenya koo keessatti immoo tajaajila koo har'aa keessatti immoo namoota baay'eedha. Namoonni kadhataan haa ta'u, gorsaan haa ta'u, gadi ta'anii yaada naa kennuudhaan haa ta'u, waan baay'eedhaan na bira dhaabbatan. Akkan sila sii kaasee waaqayyoo gaafa si guddisuu barbaadu nama sii kenna bakka. Kanaafi maatii koo keessumaa dhugaa dubbachuudhaa fi
haadhi koo yeroo hundumaa kadhannaadhaan na cina jirti. Bakka jireenyi ishee jireenya kadhataati. Akkan tajaajilli koo sadarkaa kanarra ga'u iddoo kana ga'uuf akka sababaatti isa jalqaba kana ilaalu kadhataadha kooti. Halkan jilbeenfattee nan baqa achiin kaatu boossee naa kadhatti. Abbaan koo karaa baay'ee waan baay'eedhaan gorsaan yeroo baay'ee sheebbina godha. Kanaafi namoonni kallattii garaa garaatiin obboleessiin amma wajjin dhumne sunillee waan baay'eedhaan na gorsuudhaan yaada naa kennuudhaan gaafan gara hojii kanaatti dhufellee na cina jira. Namoota baay'eedha maqaadha iftuu hin danda'u. Keessumatti garuutu hin galateeffatiin kana hin dabarree mucaan silaa gara tajaajila miidiyaatti akkan dhufuuf sababa naa ta'e obboleessa koo Ilaa Bayyanee Jimmaa Yuunivarsiitii jiru. Waaqayyo bara kee eebbisu jechuun hin barbaada. Namoonni kallattii hundumaan kadhataan gorsaan yaadaan waan hundumaan na bira jirtan immoo eebbifamaa galatomaa jechuun hin barbaada. Egaa ani gaaffii koo xumureera waan kaasuu barbaaddu qabda waan kana ta'e jettu. Utuu dubbadhee utuu ergaa kana dabarsi yookaan dhaamsa kana dhaamee waan jettu yoo jiraate. Wanti nuti dabalee yoon xumure natti tola. Jireenya koo keessatti qajeelfamoonni sadii na fayyadaniiru. Qajeelfamoonni sadii na fayyadaniiru. Dhaloota kanan fayyadu ofii koos immoo itti fayyadama waan hin jiru dhaloota kana fayyada jedhee waan namaan. Inni tokkoffaani karaa qaxxaamuraan barbaadin isa jedhudha. Guddachuuf haa ta'u, barattee nama guddaa ta'uuf haa ta'u, tajaajiluuf haa ta'u, hojjechuuf haa ta'u, waan kamiin haa ta'u karaa qaxxaamuraan barbaadin isa hin jedhu anaan baay'ee na fayyaddeetti. Waa'ee adeemsa keessa darbuu wantoota chaalenjii godhu umurii kanatti mucaan kun amma dhuguma chaalenjii baay'ee argeeraa jechuu danda'a namni. Even hojii wangeelaa yeroon hojjedhu garuu har'arraa chaalenjii mataa koo keessa dhaabadhee jireenya dhuunfaa kootiif jedhee miti wangeela lallabuudhaaf jedhee dhaloota kana gaafa nuyi gamme uffata qabnu mimmiiccannee isa ta'u namarraa ergifannee haa ta'u gara wangeelaa kana dhufnee even har'arraa bilbila namarraa ergifadheen kana hojjetaa jiru. Baay'ee waan dadhabsiisaa baay'ee qaba. So maalsiin jechuun barbaade karaa qaxxaamuraa karaa ariifataa ta'e karaa piroosesii hin qabne miti adeemsan deemee dhufe. Ammas immoo waan baay'eetu naaf. So maal jechuun barbaade karaa qaxxaamuraan barbaade inni jedhu jireenya koo keessatti waan baay'ee na fayyadeera. Qorumsaawwan qorame baay'insa pilaatfoormiitti waaqayyo na barsiisedha. Yeroodhaaf gaaffiin ta'uu danda'a. Maddi nuti ittiin qoramnu ofii keenya irraa ka'uu danda'a, seexana biraa dhufuu danda'a, nama biraa dhufuu danda'a garuu anaaf pilaatfoormii waaqayyo ittiin na barsiisedha. Kanaafi karaa qaxxaamuraan barbaadiin inni jedhu piriinsiipilii jireenya koo keessatti na fayyadedha. Inni lammaffaanii waan gootutti hin ariifatin. Dubbachuutti ta'u, waan murteessuutti ta'u, waan kamitti suuta jechuun waan baay'ee isaatti yeroo baay'ee amala koo keessatti suuta jechuun jaalladha. Inni sadaffaan waan sin galchine keessan galeenidha. Kun baay'ee na fayyadeera. Amma yeroo kana kun badaa jira dhee yaadu. Hundumaa keessaa qabnaa maal keessaa nu dhabanii inni jedhu tokko jira natti fakkaata. Inni kiristaana biratti hojjetu. Jechamni sun akka nu badhutti namni sammuun isaa fayyaa hunduma keessaan qabu. Kanaafi amma garuu yoo laalte namni tokko waa'ee faarfannaas yoo laalte isa nafu, waa'ee sirbaas yoo kaafte isa nafu, ajandaa waa'ee barnootaa yoo kaafte, waa'ee siyaasaa yoo kaafte, waa'ee dhimma amantaa yoo kaafte iddoo tokko hin jiru hunduma isaa keessa jira. Wanti hundummoo nu ilaallatu wanti nu ilaallatu jira, wanti nu galchu jira. Akka dhaamsaattis waan an dubbadhu ishee kanadha. Yeroo baay'ee waanuma nu ilaallanne keessa galleeffamee dhabna ajandaa kanarraa miidiyaa kanarraa ajandaan jibbu waan akkasiiti. Qaama caalaatti ilaallatu qaba dhimmi sun. Namoota caalaatti dhimmi isaa sun ilaallatu jira. Isaan dubbatan bakka. Isaaniif yoo dhiifne gaariidha bakka. Biyya kana keessatti deeggaraa taphataan dirree ala jira. Kana jechuun maal jechuudha jettee inni itti hayyuusaa ta'e inni beekaa ta'e baay'een isaa callisaadha. Carraan argatu dubbachuudhaaf. Kanaasa'u kan biraati. Kanaasa'u kan biraati. Kanaaf maal jechuun barbaada isa jalqabaa akka dhaamsaatti waan an dubbachuu barbaadu kiristaanotaa fi namoota chaalenjii rakkina hamaa keessa jirtaniifis ta'e
namoota har'a jireenya irraa hafaa jiraataniifis yeroon kun hin dabartii ishee jiru naamu barbaada. Yeroon jirtu kun akka kanatti naftu yeroon kun hin darba. Even eenyufu mootiitu gaaf tokko ishee kana sitti min gara xumuraatti fida. Gaaf tokko gorsaa isaatiin akka jedheen qubeelaa koo irratti jecha tokko naa barreessi jedheen. Yeroon baay'ee gammadu kan na gaddisiisu, yeroon baay'ee gaddummaa kan na gammachiisu jedheen. Gorsaan isaa sun baay'eetti yaade jecha akka itti barreesse. Yeroon kun ni dabartee jedhee barreesse. Mootiin kun guyyaa tokko gadda laphee isaa cabsu ulfaataatu itti dhufe. Abdii kutate waan biraa keessa gaafa galuu fedhu jechatti qubeelaa isaarra jirtu sana arge. Maal jedhaa yerootiin kun hin dabartiidha. Bakka akka yeroon sun darbuu hubate. Guyyaa tokko immoo gammachuu dinqii tokkotu sarpiraayizdi isa godhutu mudate. Gammachuudhaan machaa'ee of wallaaluuttituu jiru ammas jechatti sana argee dubbise. Gammachuu sana keessatti dhaabatee sammuutti deebi'ee of yaade. Gaafa yaadu gammachuun kun isin dabartii jedhaadhe. Yeroo baay'ee wanta darbuutu nu fudhatee darba. Kanaafi kiristaanotaaf namoota chaalenjii keessa jirtaniifis namoota warra baay'ee iddoo mijataa haala mijataa keessa jirtaniifis jechi tokko jira. Yeroon kun ni dabarti. Yesuus Kiristoos immoo dhufaa. Namoonni gooftaa Yesuus Kiristoositti hin amanne asumaan waamichan isinii godha. Gara jireenya bara baraa gara mootummaa Waaqayyootti kottaa. Ammayyuu harki Waaqayyoo bal'aadha. Yesuus Kiristoos harka bal'isee isinii gaara. Inni isinii du'e inni isinii qalame. Yesuus Kiristoos isin jaallataa jechuun hin barbaada. Eebbifame. Thank you Joshua. Thank you Gammeeko. Eebbifame dhugaa. Yeroo gaarii qabaannee Waaqayyo si haa eebbisu. Ameen. Gara fuulduraatti immoo miidiyaalee gurguddaa irratti aggati carraa argattee beekumsa kee, muuxannoo kee, beekana caalaa dandeettii kee ayyaana Waaqayyoo namoota baay'eedhaaf akkati qooddu abdii guddaan qaba. Kana caalaa immoo ciniinnattee cichitee samma jalqabde kana wal'aansoon haalli jiru hundumtu tokkoon isaa ta'uu sin dhaabin gara fuulduraatti akkati tarkaanfattu akkati jabaatteetti deemtu adaraan siin jedha. Akkuma sila jette jajjabeessuun namootaa gadi buusuun namootaa waan tokko akkasitti hin dhaga'amne. Namoonni har'a asirratti argan tarii fuulli kee haaraadha ijoolleedhaati. Boor mucaan kun isa gaafa sanachitti argame miti jedhanii waa'ee keetiif akka Waaqayyoon galateeffataniif adaraa siin jedha. Akkati anaanis Waaqayyoon isin qaanessine abdii guddaan qaba. Keessumaa of tuulummaa anatu beekaa anatu caalaa as geeraa kana godheeraarraa akkati of eeggattu gadoof qabu yeroo hundumaa barachuuf boqoo kee gaddeebisuu yaaluu akka nama waan tokko hojjennetti akka nama reefuu jalqabutti akkati of yaadduun adaraa siin jedha. Namoota baay'ee si dursan, namoota baay'ee si caalan, namoota baay'ee si beekan, namoota Waaqayyo ayyaana isaatti mul'isu, hojii isaatti hojjetu baay'eetu jira. Tariitii namoonni baay'een callisanii namoonni baay'een of tuulanii Waaqayyo karaa kee dhufe. Isa kanan irraanfatiin si bira of tuulummaan jiraannaan anatu caalanatu beekaan kee baay'ennaan darbee Waaqayyo iddoo kan biraa dhaqa. Isa kanan beekaanii Waaqayyo hojii isaa baroota keessatti namoota nama kaasaa hinuma hojjeta warra isaaf amanamaniif boquu isaanii gadi qabatanii isa ol kaasanii mul'isanii wajjin immoo Waaqayyotti daratti fufee adeema. Itti ol adeemaadha ganaa barattaa, ganaa tajaajilta, ganaa jireenya godhattaa, ganaa nama guddaa taata lafti kee dheeraadha. Dhimmoota isin ilaallanne keessaa akkuma amma jettee hin galini. Jabaadhu. Gaarummaa Waaqayyo bara kee hundumaatti si wajjin haa ta'u. Ameen. Eebbifame gamme. Eebbifame. Eebbifame ameen. Waan ansiin jedhe kun namoota baay'een fayyada jedhe san abdii guddaa qaba. Egaa kanumaaf ansi waame malee wanta kan biraa miti. Eebbifame dhufuu keetiif. Ameen. Atillee naaf firuu keetiif eebbifame. Egaan kanneen toora kanaan nu ilaalaa jirtan isin yaada kana kan dhaggeeffachaa turtan dargaggeessa kana wajjin maree nu goone abishaawuu hami'aawuu maal kana immoo eessaa fideechaa bulu dhaggeeffatan hunduma keessan galatomaa isiniin jechuun barbaada. Mucaan kun ol adeemaadha dubbii sagalee Waaqayyoo barsiisuu lallabuu barachuu barbaada. Eessumaayyuu hin dhufne amanaa waldaa guutuu wangeelaati barataa yuunivarsiitii Wallaggaati. TikTok isaa YouTube isaa subscribe godhaa hordofa ayyaana sarara jiru hirmaadha. Nunis nu daawwachuu keessaniif nu wajjin turuu keessaniif galatoomaa isiniin jenna. Yeroo biraa keessummaa kan biraa wajjin deebiinaan dhufa hanga sanatti nagaa Waaqayyootiin tura.